Mee guyyaa takka bakka biyyittii muummicha ministeeraa si godhan maal hojjetta guyyaa takka? Anjel Deesman dababsiis. Tigireen kara bilaatiin haadhaati daleetti maal nin bulchuu danda'ame naa himati. Wanta halkan takka bulchu. Wallahi hadaa san dhaabeetu mallaal. Ulleen itti seena ummata. Abiyyi fi Lammaa hamtu dheeraadha. Lammuma irra gaarfanna. Milli gabaaba. Halle Sillaaseen gabaaba. Itti aanee mallas gabaaba. Harka foonii daawwattoota keenya akkam jirtan? Iddoolee garaagaraa teessanii warra sagantaa keenya daawwatu jirtan. Galatooma isiniin jechaadha. Har'aafis sagantaa itti bashannantan qopheessinee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura. Mee guyyaa takka bakka biyyittii muummicha ministeeraa si godhan maal hojjetta guyyaa takka? Anjel Deesman dababsiis. Kabiiroo barbaadu. Jaldeessikki jechuun jiru. Duraan nuti gaararra galla. Gaaraas qottolii. Boqqolloo firiin lafa hin jirtu. Ambattaani dhufe. Anamma sanum dariiseeti bakkaan galuu dhabee kursiin barbaadaa jamba dhiyootadha. Jaldeessi mirchaan seenawi. Seenii jenneen haada dheereessineefi. Seenuu dadhabeetu qoma fidau jira. Tole. Konki janiin isa kanaas. Guyyaa takka hangoo fudhachuun barbaadu turarratti. Wallahi hadaa san dhaabeetu mallaal. Ulleen itti seena ummata kana. Ummata inni sossobuu kana. Bakka qunxichaani beeyta afaan nin qunxuuxa. Guyyaa takkaaf Itoophiyaa bulchu jaanis kenna. Maal daleeda? Bulchuu hin danda'u. Halkan takka. Abiyyuun obsa qaba halkan takka. Itoophiyaan Somaalee wayna magaafatti, Oromoo wayna magaafatti, Amaarree haadhaati dalaga, Tigireen kara bilaatiin haadhaati dalagdi. Maal nin bulchuu danda'ame naa himati. Wanta halkan takka bulchu. Duraa waan biyya keessa jiru ni tolchina. Deebi'ii bakka. Qabaa fi na godhanii biyya tokkoof jechuudha. Oromoo irraayis kaasee biyyattii Itoophiyaa sana keessa ka jirtu kana namuu qoruma teessan nyaadhaan jedhanan. Qorii namaa osoo hin taane qoruma teessan nyaadhaadhaan jedha. Ilmaan keenya kan haadhaa fi abbaan qabne hunda ni gargaara. Hawwan keenyas ni gargaara jeetii yaada yoo guyyaa takkaaf. Guyyaa takkaaf bulchaa Dirreedhaa haadhaa yoo si godhan hojiin ati dura daleeydu maal? Wallahi anjoolluma dardaraatii fi taadubiraatii jaalala iddummeessaaf. Aayaa akka Dirreedhaatti san akka Itoophiyaatti muummicha ministeeraa yoo si godhanoo? Akka ministeeraatti akka Itoophiyaatti yoo muummicha ministeeraa na godhanii guyyaa takkaaf yoo si godhan? Guyyaa takkichaa jaalalumaan labsee bu'a. Yoo muummicha ministeeraa akka Dooktar Abiyyitti guyyaa takka si godhanoo guyyaa takkaaf yoo hangoo si qannan hojiin ati dura niin hojjedheettee yaaddu? Oromoo bilisoomsuuf. Hojiin Bakka ani jira amma tan qasa deetii xiyyeetti bakka waan namni waan gana bulchiin amma dura ni jira miti bakka xaqlaa ministeeriin waan illaa irraan tanaan godhin hunda niin godha jee kan yaadu hedduu takkaa jira guyyaa takkati akka nama bakka ani jira miti asmaatiin kana meetti akkas takkati niin xayyaara jeetii yaadaati. hojiin ati dura hojjettu guyyaa takkichaa saniif kan hojjettee buutu. Kaniin dura bilisoomsuu qabu uummata kiyya uummata Oromooti. Uummata Oromoo guyyaa takkatti niin bilisoomsittee ni adda? Jechuun hanga tokko bakka guyyaa tokkichaa san waliin dura godhu bandiraa abaawoo biiftuu matanaan saqqala Itoophiyaa gudura guyyaa san maqaa abaawootti ni yaama. Hojiin an dura hojjedhu wallahi hedduu nama dhiba hedduu nama dhiba wallahi. Biyya takkaaf yoo muummicha ministeeraa na godhan duraan dursee mirga uummata Oromoo haamata 150 cunqurfame mirga wabii Oromoof kennuuf Finfinneen Oromoo ta'uu ni mirkaneessa ture jira. Naafuun kee hookaa hojjechuudhaaf. Maal goota yoo siite biyya takkichaa? Guyyuma tokkotti waan hin godhuun qabu ree. Guyyaa tokkotti waan hin godhuun jiru waan hin godhamu biyyaa damuullee hin jiru. Tanin dura hojjedhu. Dalagaan qabne dalagaan itti godha dardara.
dardara dura tokkoffaa dardaraan dalagaa hojiidhaaf uumaa fi akkuma biyyuuttiin dalagaa akka biyyuuttiin dalagaa akka isaatitti kanallee bulchiinsa bikka isaaf buusuufis yaadan qabu uumamarraa kannaadha bulchiinsin jalqaba wanni niin godhu muummicha ministeeraa yoo ta'e jalqaba waan magaalaan Itoophiyaadhaa beektaa Afrikaa keessaa nyaataa dhugaatiidhaan rakkattee jirti. Namni biyya alaa keessatti fakkeenyaaf Jabuutii xiqqoo tana keessatti citaata kan miirsitu Jabuutiin garuu qoonqoo yaaddu. Jalqaba wanni silaa magaalaa Itoophiyaa tana dhabamsiisu namni akka qoonqoo yaadne. Guyyaa takkaaf muummicha ministeeraa si godhan hojiin ati dura hojjettu maali? Walqixxummaa kasaba hundaa kaamantii kawaa hundaatuun walqixxummaan buusa. Aan hojiin dura hojjedhu nama fokkotaa baalagee hararraa meeshaa nama nagaya ammoo hara qabsiisaa fi tartiibaa fi biyyaa fi namummaa hunda walqixatti akka gaggeessuun barbaada. Kan inni taasisu. Akka biyyitti guyyaa takkaaf aangoo isii kannan dalagaan dura dalaydu maali? Sabuma qiyyaa fi nachi baakaa dura sabuma qiyyaa wal qixxeessa guyyaa takkitti suniifu saba qiyya kan rakkate saba qiyya kan miidhan cufaa'u fakkeenyaaf akka ijoollee madrasaa qaraatee kunoo naannoo Amaaraa keessatti dhiitamaa jiran kana cufaan sirreessa kaa keessa deeme. Ani gaa akka biyyitti bulchi jaanii yoon akkanan ilmi namaa kun qara'eeti qaraatiin bulchaa jedhamni hedduun dubbiin qaraatii miti dubbiin sammu sammuu tahee ilmi namaa hogguu biyya bulchu akkanuma ka'ee biyyaniin bulchan jiru dura beeta sabiikeetirraa eegaltee jechuudha jalarraa mana kee keessaa gabbaateetti amma misaalaaf hogguu daawaa deemtu tokko kanuma mudawwar kaayyateeti deemee haala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam jedha meelaa buka ni deema bar mana isaa keessa karaa rabbiituun beeka waan rabbiin jee'utti hin dhaggeeffatan jechuudha talammee isaati ollaa dhukkeerraa kaasaati mudawwar kaayyatee biyya takka dhaqee ganda keessa deddeema akka nama nagayaa akkasuma akkuma daawaa san jechuudha ilmi namaa tokko niin bulcha biyya eega jee karaa rabbiin jee'etti mana keessarraa gati hiriira qabachuu mana isaarraa jechuudha hogguu mana isaarraa gaqqaceelee alaa mana isaa wal qixxeeffate dhiiroo karoora alaa kanoo karaa kamiiniin deemuu danda'a akkamittiin biyya tana sirreessuu danda'a siigala akkasitti akkarraan lamarraan sadii itti kurfaawaadhaa jechuudha niin bulcha hogguu jettee akkanuma kaatee keessa lixuu miti ni kurfooyta dura mataa kee kanaa uni haasayte jechuudha marxoon fiigaa hidhataniif ta suuta deemaa hidhatan takkaami. Hojiin inni muummicha yoon hin ta'e gaafa ta'uu xiyyaa ooluun hin ta'a inshaallah giseen ta'eegin namni dura yaaduuf lammii ta'e lammii Oromootiif yaada itti aanee lammii Itoophiyaa guutuudhaaf akka isaan walqixxummaadhaan jaalalaan kabajaan akka isaan wajji jiraataniin godhaa jechuudha. Isinis gaafii tana bakka jirtanitti koomentiin deebisuu ni dandeessan. Abiyyi fi Lammaa eenyutu irra dheeraadha? Lammaa irra dheeraa. Harka kudha lama. Lammaa fi Abiyyi. Tole sirba afaan Oromoo. Laal Lammaa Abiyyi mana daabboo jiru Lammaa natti Oromoo dhagee fide Oromummaa isaanii beeksise. Amma iddoo kanatti Abiyyiis nama bareedaadha gaarii Lammaanis nama bareedaadha gaarii daayinoosarii jala jira akkamitti laata daayinoosar keessaa bahu qaba jarri kun. Abiyyi fi Lammaa kana jedhamu kana irraa si deebee siif hima seenaa Itoophiyaa keessatti dura nugusa ta'ee ka bulche Miniliik gabaabaa Haayile Sillaaseen gabaabaa itti aanee Mallas gabaabaa. Namni gabaabaan dubbii maqaddaa jala bulfata. Nalagay sanbooda immoo biyya kana faca'uuf deemtu biyya kana balaa jalaa oolche Lammaa. Garuu laakiin immoo Lammaan eenyuuf dabarse Abiyyiif dabarse Lammaa xiqqoo irra dheela Abiyyi. Abirra dheera boo. Dheerina abirra dheera. Lammaa irra dheeraadha. Anjara sadii unu nin deekkara dhage. Kaniin irra jaaladhu Jawaar. Itti aanan Abiyyuu. Itti aanan Lammaa. Jara sadeenu quba qiyya. Abiyyi fi Lammaa Abiyyi dheera.
Abiyyi Radeera. Abiyyi fi lammaa Radeera. Abiyyi fi lammaa hamtu Radeeraadha. Lammuma irra gaarfanna. Abi. Xiqqoo santima lama maybe. Abiyyi fi lammaa hamtu Radeeraadha. Lammaan irra gabaabaadha garuu jechaan isaa sammuudhaan isaa dheeraadha. Bareedumina isaanii olaalle egaa bareedumina fuulaa moo haalaa fi amala fuulaa taate Abiyyi irra bareedi. Abiyyi irra dheeraa. Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaa eenyutu irra dheeraadha? Abiyyi irra dheeraa. Abiyyi irra dheeraa. Hedduu irra dheeraa. Abiyyi irra dheeraa. Lammaa fi Abiyyoo eenyu irra dheeraa? Alla qixan qaban waan isaan gayan jiru. Isaan lachuu wal qixanaaf. Lamma yaadaan. Abiyyi fi Lammaa eenyu irra dheeraa? Abiyyi. Abiyyi irra dheeraa. Abiyyi fi Lammaa eenyu irra dheeraa? Obboleeyyanuma. Obboleeyyan. Lammaa. Lammaa Karaa irratti Abiyyoo joola garte. Gaafiin dura isa gaafattu maal? Aniga Abiyyuudhaan. Hizbii tolchii warra haxaatiin nu keessa deemu kan nurraa orkin jaanka. Haxaatiidhaan sila akka itti duraan nutti dhufteen nageenyi kee bareeda ture. Boodara laakiin balleessaa qabu jirta nu gadhiisu jirta. Haadha balleessaa tan nurraa qabii. Wamagaayutti hojjettu jirta silaaye. Osoo sammuu nama Ameerikaan ta'ini karoora Ameerikaadhaa baasti waan gaafadha malee waan biraatiin silaan. Bitaa mirga kee osoo laalle dhiiga kee ilaalii. Ittiin gaafadha kana waan inni gaafadhuuf akka yeroo ammaa kanatti xiqqashoo haala namniinis nurraa miidhamaa jiruun barataan maaliif ajjeefamaa maaliif hidhamaa kun ififuu rakkoodhee. Gaafiin isaa gaafadhu amaanaa uummataa. Amaanaa uummataa akka bakkaan goo. Amaanaa uummataa maaliif bakkaan hin gahini? Fi amaanaa uummataa akka bakkaan goo himaaf. Hiree muummicha ministeeraati hojii haasa'u yoo harkattu taate gaafiin ati dura isa gaafattu maali? Akkamitti as geesse? Sabboon anis akka isaatti achi goof. Gaafii hedduu ulfaata. Hedduu ulfaata garuu wanni nan gaafadhu saba hunda akka ija takkaan laalu sanumaan gaafadhu daqiiqa takka fi ija takkaan akka laalu saba hunda. Jowaar kana harkuu fedheetiin amma dura lakkoofsa bilbilaatiin wal arganne lakkoofsa bilbilaatiin wal argannu. Hai lakkoofsa bilbilaatiin wal argannu. Maal jee? Nin dubbise. Jowaar. What? Like Spider-Man. Why? Amma wal dufne nin da walen dubbise. Isi jirta asin jira. Isa kudde ber nama sukora qabale yaatu. Nama sallita gurguru. Santu Jowaar siman na je khara rasu te ladru oriya hote. Sukora di zari oriya hote kara Jowaar. Me makmakso. Jarrunguni. Denga tu sukora tu jirani. Denga tu sallita jala bigu jirani. Hai amma ka denga ta kai ro kubala tu amma kam Jowaar firatani or Jowaar sima chori anjetin. Ha ega ora be saas gubba jira fir ega anjena ni sani. Jowaar Mohammed arkun naaftura amte arkeetin jira. Garuu akka nama haaraan dhalatettiin akkasitiin gammade. Akkana qamoo jirtu Jowaar Mohammed yoo akkana deemaa dhufe. Akka maal si dhagama? Alla khayatiin itti marama. Tuma maramu maaltu hafe? Hiree isaa hojii haasa'uudha yoo harkatte gaafiin ati dura isa gaafattu maali? Gaafiin dura isa gaafadhu gaafiin jalqabaa amma waan yeroo ammaa tana keessa waan deemu jiru kana namuuni harka barattoota Oromoo irratti waan deemaa jiru kana barattoota kanarraa akka rabshaan akkanaa kun dhaabbattu saba Oromoo irratti waan deemaa jiru kana akka nurraa qallalaniin godhaa. Jaariyyoo karaa waliin dhufne yoo rabbiin kaamma karaa waliin nu fide yaa kai isaan yabanan ka bilisummaa tana nu fide awoo koo goggoriyyee tumanka
mananaka joka jimaa ka mautate gwanin kabunin kai sumeisamre yokin tinkala kaola akasmat tinka siman nazati fugo tindif nuka numa konyera ka yede bakkan ni jew guyya takka jori jaharat chola garte mal su dage makam gotame gammachu nin dinkisifadda nama jaba akka Itoophiyaa tti osoo hin akka Afrikaa qabnu kan isaan ta'eef nin dinkisifadda. Garma mamu wanti nin jawun salamta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dura salamta nin simadda itti aansee nagiyaa fi fayya eegasii booda biyya tana akkatti waliin galma geessu saniin dhaama saniin gaafadha. Lammaa Magarsaati fi Dr. Abiy kamirra jaalattu? Lammaadhaan irra jaaladha garuun. Maaliif? Wanti inni irra jaaladhuuf Abiyyiin kun ballama Abiyyiinii fi lammaan kun wajji seenanii Abiyyiin kun ballama san diige jechuudha. Tanumaaf inni isaa lammaa irra jaaladheera. Lammaan fuulduraafillee nama abdii qabuun jeetiin abdadha. Mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaa Saaroo gosa uffattootaa barbaadanii iddoo irraa argattu. Kofolee Taayilaand, Turkiidha. Siikiniilee gosa gosa. Tiishartiilee garaagaraa saayizii isin feetaniin kan nama hundaaf mijawaati. Kana malees kopheelee barbaaddan isniikaroota deeminsaaf tolan. Kan hedduu namatti tolan kanneen ajaa'ibaa kaampaanii Adidaas irraa ajajaan fichisiisee gurguruu irratti argama. Saaroo feetan yeroo qorraa feetan yeroo oowwaa uffata barbaaddan gatii rakishaan nu biraa ni argatta. Nu bira dhuftanii waan barbaaddan dhabdanii galuun hin jiru. Hoota nu qunnama. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dawaadhaa Taayiwaan yeroo seentee gabbuutu harka bitaatiin xiqqoo ol seenneeti argamna. Saaroo mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaadha. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jette. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtan kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filadha. Jiibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Hottaatii nu qunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii. Hanga ammaa nu hojii turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Nagaatti.